زكاة الفطرين مالي إنه رتدي كما قدمت مالي بافمتي يوم بافمتي سجو إن شاء الله كباب سنة ولله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر جتون زكاة نمني مسلمته توكو قويا صومنا أمور الرتي صلاة عيدا درتي زكاة مئان الرا كفلوا زكاة الفطر جدًا اسم كن دركما متي سجو دركما ربي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله زكاة الفطر على كل مسلم دركما ربي زكاة الفطر دركما قولي نما مسلمته هندرت ألا في إرتس تكا في قد إرتس قبرس بلسات إرتس أكسما نما واق أبو في نما وانك أمن الرت اللي زكاة خنا باسو دركما قولي kanaaf isin kun nama hundarra jirti xiqqaa guddaa dhalaa dhiira gabricha bilisa osoo hin jedhin nama islaama ta'e hundarratti dirqama jechuudha. Isin kun maaliif baafamti jennaan طعمة للمساكين وطهرة من اللغو والرفث namni sommanu haasawa hin barbaachisne waan dubbatee fi akkasuma tapha adda addaa dogoggora yookiin hanqina sommana kee keessatti si mudate isii kana si qulqulleessuudhaaf bakka buusee jechuudha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam akka inni waan kana hanqinoota sirraa argame kana bakka si buusuu fi waan kana dirqama godhe akkasuma وطعمة للمساكين مسكيني namni harka qalleeyyiin guyyaa ciidaa akka irrakkanne yookiin waan nyaatu hin dhabne gammachuu waan itti ibsatu akka hin dhabne guyyaa gammachuutiin akka namni hin rakkanne jecha dirqama godhamte isiin kun jechuudha. Sababaan dirqama godhamuu isii wantoota lameen kana hanqinoota sirraa argaman bakka sii buusuu fi miskiinni guyyaa ciidaa akka gammachuu nama hundaa wajji qooddatuuf kana nyaatee jechuudha. Kana kabiroo isin kun maali hagamtu baafama waan jedhu hagi baafamu sa'an min tamrin ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam suguda tokko timirarraa akkasuma aw min sha'iirin aw min burrin qamadii irraa timira irraa suguda takka dirqama godhe suguda tokko jechuun muddii afur jechuun harka akkanatti gizee lama harka lameen walitti maxxansanii ammarrii afur jechuudha harka akkasitti lameen harka kee lameen wal bira qabdee isa san gizee afur jechuudha muddii tokko jechuun hangas tokko nama tokkorraa baasuu gara safara yeroo ammaatti gizee dhufnu muddii tokko jechuun jedhan yoo midhaan qamadii haalaan ulfaatu ta'e kiiloo 2 fi giraama 40 ja'ani akkasuma yoo midhaan akka ruuzaatii fi kana ta'e kiiloo 2 cinaa 2 walakkaa jechuun nam tokkorraa nam tokko midhaan naannoo saniin nyaatamu irraa yoo ruuza ta'es yoo qamadii ta'es garbuu ta'us waan ta'e irraa kiiloo 2 cinaa garuu midhaanowwan sassalphoo haalaan hin ulfaanne yoo ta'e akka bishingaa fi boqqolloo fa'aa kana kiiloo 3 nam tokkorraa yoo godhe bareedaadha jedhan hangi baafamu haga kana jechuudha. Nama hundarraa baafama namni tokko nama qallabu irraa baasuu danda'a. Fakkeenyaaf abbaan manaa takka haadha manaa isaatirraa ilmaan isaatirraa nama qallaburraa jechuudha. Akkasuma yoo namni dirqamummaadhaan nama hundarratti namuutu kan mataa ifii baafachuu danda'a. Ammoo namni tokko yoo akkasitti namoota isa jala jiranirraa baasee ni danda'ama jechuudha. Daa'ima xiqqaarratti illeen daa'imni tokko yooniif guyyaa iidaa san osoo aduun hin seenin dhalattee iida dhaqqabdee achirraa ni bahaa jedhan daa'ima sanirraa ni baafama. Akkasuma namni tokko guyyaa
aduun sommanaa osoo hin dura halkan iidaa sun osoo hin gahin dura yoo ka islaama'u ta'e inni sunis ifirraa baasaa jechuudha. Kanaafuu inshaallah namuutu bakka jirtanitti zakaata fixrii yaadattanii ifirraayis nama isin jala jirurraayis inshaallah ahkaama isaa seera isaa mor kana caala adda baafattanii akka baafattan isiniin ja'a. Billahi tawfiq. Assalaamu alaykum.